Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Har'a guyyaan waxabajjii 30 bara 2014 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isinii tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophiin hundee waa'ee hidda dhatiinsa Oromoo keessaa kan Walloo irratti qophaa'ee yeroo isaa eeggachaa jira. Qophii fayyaa hawaasaas ni qabna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajooti amma garuu nutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himaa ana oduu kan isinitti himu dhaaba sawaaf jiraate. Walta'umsi qaamota adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame hedduu kan isaan gammachiise ta'uu namooti yaada nuuf kennan ibsan. Namooti maqaa isaanii ibsuun barbaanni raadiyoo keenyaaf yaada kennaniin akka ibsanitti qaamota adda bilisummaa Oromoo gidduutti araarriif nagaan bu'uun qabsoo Oromoo fardeessuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Jaarmiyoota Oromoo kaanis fakkeenya kana fudhachuun wal dhabdee gidduu isaanii jiru furachuun roorroo uummata Oromoo irratti ga'aa jiru yeroo isaa gabaabsuu akka qaban kan dhaaman yaada kennitoonni kunneen keessaayyuu wal dhabdeen Oromoo gidduu jiru wal dhabdee maatii tokko waan ta'eef qaamoti kamiyyuu wal dhabdee isaanii karaa nagaaf araaraa aadaa Oromootti hiikkatanii akka fuula qabsootti deebifatan hubachiisaniiru. Yeroo roorroon mootummaa Itoophiyaa uummatarra ga'aa jirutti uummatis biyya keessaa lagannaasaa bifa garaagaraatiin itti fufee jira. Oduun naannoo sabbataarraa nu ga'ee akka ibsutti uummati biyya keessaa magaalota adda addaa keessatti humnoota mootummaa Itoophiyaa deeggaranii fi uummatarratti dhiibbaa geessisan irratti waa irraa bituu fi waatti gurguruu lagachuu eegaluu isaa ibseera. Haaluma kanaan magaalota akka Sabbataa, Jimmaa, Naqamtee, Mattuu, Awwadaay, Amboof kan kana fakkaatan keessatti Oromoon Oromoo malee warra biraarraa akka waan binne qaamota mootummaa Itoophiyaa jajjabeessanii fi gaaffii uummata Oromoo balaaleffatan akka lagatan dhaamsa walii dabarsaa akka jiran oduun nu dhaqqabe addeesseera. Keessaayyuu diddaan karaa nagaatiin adeemsifamu bu'aa buusaa akka jiru kan ibsan maddeen keenya uummati Oromoo bakka jirutti humna isaa wal taasisee humnoota miidhaa sarraan geessisan akka lagatu qaamota isaaf hojjetan immoo akka jajjabeessullee dhaamsa dabarsaniiru. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo bifa adda addaatiin mormii kaastan jechuudhaan manneen barnootaa irraa ari'achuu fi adabuu isaatti fufee akka jiru oduun biyyarraa nu ga'aa jiru ni hubachiisa. Keessaayyuu oduun Jimmarraa nu ga'e akka ibsutti manni murtii godina Jimmaa dhaddacha taa'een barattoota Oromoo 5 irratti adabbii dabarsee jira. Barruulee warraaqsaa maxxansitaniittu uummata fincilaaf kakaaftaniittu maqaa jedhuun barattoota Oromoo 5 irratti adabbii darbeen kaan isaanii akka hidhaman kaan isaanii immoo yeroodhaaf akka barnootarraa dhaaban murtii kennuusa oduun achirraa nu ga'ee ni hubachiisa. Akka keessa beektonni nuuf himanitti murtiin darbe kun ajaja mootummaarraa kenname malee haqaa fi seeraan waan jiru hordofanii bitaa mirga ilaalanii kan kennan akka hin taanillee nu dhaamaniiru. Maddeen keenya dabalanii akka ibsanitti namoota adabaman kunneen barnootarraa qabamanii maqaa Oromootiin shakkamuun ala wanti isaan biratti argame tokkollee akka hin jirre namoonni keessa beekan nuuf dhaamaniiru. Haa ta'uti bakka adda addaatti barattoota sodaachisuu fi rifaasisuuf tarkaanfii fudhatame ta'ullee maddeen keenya nu dhaamanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqany keessattis mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo irratti hidhaaf adabbii dabarsaa akka jiru beekameera. Oduun naannoo sanarraa nu dhaqqabe akka ibsutti sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaatiin gaggeeffamaa jiru deeggartuu kanaafis waraqaa raabsitu jechuudhaan barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi piripaaraatoorii keessa baratan yeroo ammaa kanatti adabuu fi barnootarraa ari'achuu itti fufanii jiru. Akka oduun nu ga'e ibsutti barattoonni 6 yeroo ammaa kana mana barnootaarraa kan ari'ataman yoo ta'u
kaan isaanii waggaa tokkoof yoo adabaman kaan isaanii immoo guutumaan guutuutti manneen barnootaa irraa harka dhokkaman beekameera. Bifa adda addaatiin yeroo ammaa kanatti mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo gaaffii mirgaa kaasan hidhuu fi adabuu itti fufee wayita jirutti ummati immoo diddaasaa bifa adda addaatiin itti fufee akka jiru oduun biyyarraa nu dhaqqabe ni hubachiisa. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Qophii hafee waliin nagaan nu tura. Qophii hundee. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii hundee torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatudha. Qophiin keenya hundee sabaa kan ta'e gosoota Oromoo irratti xiyyeeffates qubsuma isaanii fi latiinsa isaanii ilaaluu itti fufa. Akka yaadattan torbaan darbee waa'ee qubsumaa fi idda dhaloota uummata Oromoo Karrayyuu ilaaluun keenya kan yaadatamudha. Qophiin har'aa Oromoo Oromiyaa kaabaatti argamu hidda latiinsaa fi qubsuma Oromoo Walloo irratti xiyyeeffata. Itti dhiyaadha. Shumati Doosaa wallee isaatiif hedduu galateeffannaa amma yaadaan gara Walloo akka deemtan abdii qabna. Walloon eenyu? Latiinsaa fi qubsumni warra Walloo maal fakkaata? Qophii kana yeroo qopheessinu irra caalaa kan itti fayyadamaa jirru seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaatti kan jedhu kitaaba Biiroo Aadaaf Beeksisa Oromiyaatiin qophaa'edha. Kitaaba kana keessatti akka ibsametti gosti Oromoo Walloo kan yeroo ammaa Walloo jedhamee beekamu jabaatee kan dubbifamu otoo hin taane Waloo jedhamee akka beekamu maanguddoota kana wabii godhachuun kitaabni kun ni ibsa. Kitaaba Abbaa Baayiree keessatti immoo waa'ee gosa Walloo ragaalee adda addaa afurtu jira jedha kitaabni kun. Tokkoffaa Walloon baarentummaa jalatti ilmaan Karrayyuutii jedha.
Inni lammaffaa walloon dabalatee karrayyuurraa akka dhalatan kan dubbatamu liiban, jiillee, oboo, shuubbaa fi bal'oo jechuudhaan ibsa. Sadaffaarratti walloon kophaatti fudhachuudhaan warra bukkoo, warra gurraa, warra noolee yookaan iluu jedhamanii akka waamaman ibsa. Dhumarratti immoo kan hafan warra karrayyuu, warra iluu fi warra noolee yookaan alii yookaan immoo sadacha akka ta'anitti hima. Abbaan Bahareen gosa walloo nama 6 jedhee haa himu malee maanguddoonni walloo mana 7 akka ta'an himatu. Yaada maanguddootaa fi ragaa barreeffamaa tokko tokko wal cina qabuun latiinsa walloo akka armaan gadiitti ilaaluun ni danda'ama. Walloo jalatti kan tarreeffaman humbannaa, karrayyuu, marawwaa, ituu, akkichuu fi warra nishaati. Karrayyuun immoo liiban, walloo, jiillee, oboo, suubbaa fi bal'aa qaba. Walloo addatti baafnee yoo ilaalle warra bukkoo, warra gurraa, warra noolee yookaan iluu kanneen walloo dhugaa jedhamanidha jedha kitaabni kun. Gama biraatii warra karrayyuu, warra iluu, warra noolee alii kan jedhaman immoo sadecha jedhamanii kan beekaman akka ta'anitti ibsa. Maqaa gosoolee Oromoo Baahireen kaasee ture kun karaa adda addaatiin seenaa Oromoo keessatti ni ibsama. Akka afoola maanguddoorraa funaanamee fi qindaa'etti garuu waloo kan jedhamu mana 7 beekama. Manni 7 kun kan latiinsa waloo keessatti hammataman warra hebanoo, warra iluu, warra baabboo, warra qaalluu, laga goraa, laga amboo fi laga hiddaati. Gama biraatiin immoo namoonni tokko tokko latiinsa waloo kana akka armaan gadiitti ibsu. Innis warra iluu, warra hebanoo, warra qaalluu, warra bukkoo, warra karrayyuu, warra baabboo akkasumas warra amboo jedhuudhaan ibsu. Kana malees namoonni latiinsa dhaloota walloo kana tuulamaan wal maddiitti dhiyeessan ni jiru. Barreessitoota kana keessaa namtichi Ood Erik Arnest jedhamu hidda dhaloota tuulamaa fi walloo wal cina qabuudhaan dhiyeessa. Haa ta'u malee qormaan isaa wal keessa kan xaxamee fi caasaa latiinsa Oromoo hundaa kan hin hammanne hir'ina kan qabu ta'uu namoonni warra seenaa beekan irratti walii galu. Akka kanaan Oromoo walloo ammatti kan beekamu Baareentuu jalatti akka hammatamuu fi gosa Baareentuu keessaa kan karrayyuurraa kan latiinsi isaanii bahe ta'uutu himama. Walumaa galatti latiinsa hidda dhaloota walloo ragaalee adda addaarraa fudhatameen kan dhiyaate gosti walloo Oromoo Baareentuurraa kan maddanii fi karrayyuurraa dhalatanii kan horanii fi lafa ammarra jiraatan kan qabatan ta'uu ibsa. Caasaan kun bakka garaa garaatti bifa garaa garaa haa qabaatu malee Oromoo walloo gosa Oromoo kaan waliin hidhata kan qabu, saba jabaa, saba seenaa guddaa qabu, bara dheeraadhaaf eenyummaasaa falmatee tifkateedha. Gama kaaniin qubsuma Oromoo walloo yoo laalle walloon qabiyyee gosoota 7 kana hammatee kan jiruu fi Oromiyaa kaabaatti kan argamu ta'uusaa hubanna. Karaa hedduutiin gosa Affaar, gosa warra Amaaraa fi gosoota warra Adaaliin dabalatee humnoota garaa garaatiin dhiibamaa fi rukutamaa kan ture gosti walloo humna kana guddaa isatti duulee ture ofirraa ittisuudhaan eenyummaa Oromoo ittisee jabinaan ofirraa deebisee aga yoonaan ga'e nutti agarsiisa. Akkaataatti gosti walloo naannoo ammarra jiraachaa jiru kana qubate irratti warri Amaaraa akka Oromoo walloo babal'ina yookaan immoo weerara jedhanii kan ofii waaman Oromoon jaarraa 15ffaaf 16ffaa keessa taasise keessa akka naannoo amma jiru dhufee qubatetti ibsu. Haa ta'uti ragaaleen seenaatti hidhata qaban kan gadi fageenya qaban kan ibsan Oromoo walloo durumaa qabee lafa sanarra kan ture
humnoota Amaaraa fi warroota kaabarraa gara Oromootti babal'achaa turaniin dhiibamaa kan ture, humnoota kanas ofirraa rukutee deebisaa akka ture agarsiisa. Kana malees hojii qormaata seenaa yeroo dhiyoo keessatti gaggeeffameen sochii fi qubsuma Oromoo Walloo jiru maal akka fakkaatu saboota Afrikaa kaaba ba'aa jiran wal maddii qabuudhaan ilaaluun ni danda'ama. Akkuma seenaa Oromoo keessatti beekamu sochiin Oromoo kaabarraa asii gadee dhiibamee booda immoo jaarraa 16ffaa keessa lola biyya ofii deebifachuudhaaf tarkaanfii Oromoon godheen deebisee biyya isaa akka qabatetti ragaan dhiyeenya ba'aa jiru kan addeessu. Haalli akkasii kun immoo sabni tokko naannoo duraan jirurraa buqqa'ee gara biraatti akka socho'u taasisuuf kan baafame yoo ta'u, duula jaarraa 13ffaa amma 17ffaa keessa osoo walirraa hin citiin hordoftoota amantii kiristaanaaf islaamaa jidduutti waggoota 400 caalaaf godhamaa tureen Oromoonni Walloo jiruunsaa waan jeeqameef kallattii gara waraanni hin jirretti namaaf sa'aan socho'ee jiraachuun dirqama ture. Gama biraatiin immoo jeequmsa kana kan dandamatan itti makamanii achumatti akka hafaman ragaaleen ibsu. Haaluma kanaan ardoonni Walloo keessatti argaman duraa kaasee qubsuma warra achitti hafanii akka ta'e ragaan afoolaa fi barreeffamni garaagaraa ni mirkaneessa. Fakkeenyaaf qorannoo adda addaan akka mirkanaa'etti gosoota Walloo keessaa warri Qaalluu jaarraa 16ffaa dura naannoo Walloo keessa akka ta'ee fi Oromoonni gosa Qaalluu akka qaama Walloo ture ragaan jiran ni ibsu. Egaa lolaa fi humnoota garaagaraa itti duulaa turan ofirraa ittisaa jiraachaa kan turan gosoonni Oromoo kan akka warra Qaalluu, kan akka warra Yejjuu, kan akka Raayyaa naannoodhuma amma Walloo jedhamee beekamu kana akka turanii fi dhiibbaa adda addaa danda'anii bakkuma kana akka jiraatan ragaaleen jiran kan hubachiisan. Haala kana gadi fageenyaan yeroo fudhatanii qorachuun barbaachisaadha. Haa ta'uti jabina gosa Walloo akka adda addaatti ilaaluu ni dandeenya. Yeroo Oromoonni gara fagoo jiran naannoo isaaniitti Oromummaa fi sirna isaanii keessatti jiran dhiibbaan guddaa waan isaanirra ga'eef kaan isaanii amantii isaanii, kaan isaanii eenyummaa isaanii jijjiirrachuuf akka dirqaman ni beekama. Haa ta'uti seenaa Oromoo dugda duubatti deebi'anii yoo lakkaa'an kanneen jijjiirratanis seenaa Oromoo isa duraatti of galchu. Har'a biyya Walloo keessatti ragaan dhaabbataa kan lafarra jiru, kan maqaa namaarra jiru marti seenaan Oromoo Walloo seenaa dhaabbataaf dhugaa ta'uu ragaa ba'a. Seenaa kana sirna qabsiisanii hidda dhaloota Oromoo wajjin walitti ijaaranii guddisuu fi jabeessuuf immoo tattaaffii guddaa gaafata. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Torbee gosa Oromoo biraa qabannee dhiyaanna. Agasitti fayyaa ta'a. Qophii fayyaa hawaasaa. Kun torbanitti guyyaa wiixataa kan dhiyaatu qophii fayyaa hawaasaati. Qophii fayyaa hawaasaa har'aa keessatti waa'ee tamboo xuuxuu fi gaaga'umsa isaa irratti kan xiyyeeffate qophii qabna. Qophii kana kan arganne qophii fayyaa hawaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin tamsaafame keessaatii itti dhiyaadha. Fayyaa namarratti kanneen rakkoo uuman keessaa tokko tamboo xuuxuu akka ta'e gabaasaaleen hubachiisaa jiru. Akka qoosaatti haala adda addaa keessatti kan jalqabamu tamboo yookaan sijaaraa xuuxuun dhaabuudhaaf garuu salphaa miti. Tamboo xuuxuu kan ilaaleen ibsa kan nuuf kennan Dooktar Admaasuu Baqqalaatii jaallanneetu dubbise akkana jedhu. Tamboo xuuxuun addunyaattis akka biyyaattis waan barbaadamu keessumaa shamarraniif dargaggoota biratti hin jalqabamaa. Darga jalqabamee booda hin dhaabatu itti fufaa. Yeroo dheeraa booda rakkina mataasaa namarratti fidaa jechuudha. Keessumaa immoo yeroo ammaa biyyoota guddachaa jiran akka biyya Afrikaa, Eesiyaa baay'ee daddabalaa dhufeera. Maaliif biyyoonni guddatanii seera ciccimaa
timboo kanarratti baasaa jiru. Dabartaan tokko isaa kan godhamni gochaa jiru. Kanaaf kaampaaniin warri timboo kana oomishan illee yeroo ammaa kana baay'isanii iddoo isaanii jijjiiranii biyyoota guddachaa jiran keessatti dhaabbatanii waan kun akka babal'achaa deemu gochaa jiru. Biyya Afrikaa keessatti qorannoon tokko agarsiisu yeroo ammaa kana baay'ee daddabalaa dhufeera. Nama baay'ees immoo kanaan miidhamaa jira. Asirratti Dooktar Amsaalu tamboo xuuxuun akka mallattoo nama magaalaa ammayyummaa ilaalama isinitti hin fakkaatu? Egaa tamboo xuuxuu namni han jalqabu waan guddaan akkuma itti akka modernizationii akka nama magaalaa qaroomu wayitti fudhatameetu dura jalqabu. Namni baay'een tamboo xuuxuu jalqabu waa umuriin isaa waggaa 18 gadi yeroo sanatti faayireej jedhamu jarreen kuni waan baay'ee ekspiloorii gochuu barbaadu. Waan adda addaa yaaluu barbaadu yeroo sana akka of jijjiiruuf modernizationii kan afaan wal qabatee waan guddaan waan akka kanaatti baay'een isaanii jalqabu. Garuu sababni hambiraas hin jira. Namni tokko immoo dhiibbaa hiriyyaan geessisuun timboo kana xuuxuu jalqabaa itti seenaa achumaan itti fufaa. Namni kaan immoo dhugaatii afaan wal qabatee mana dhugaatiitti waan namni timboo kana xuuxuu ilaalee achumaan innis itti fufaa. Inni kaan immoo namni tokko namni beekamaan fakkeenya ta'uu danda'u. Waa xuuxuu argu inni iyyuu xuuxa jedhee namni tokko kanarraa ka'eeyyuu waan jalqabus ni jira. Takkas immoo namni dhibee adda addaan sammuu isaa miidhamuu ni danda'a. Jeeqamuu ni danda'a. Waa jeeqamuu sana of dhoskuuf timboo kana xuuxuu ni danda'a. Achumaan jalqabaa jechuudha. Garuu waan guddaan akkuma jettee modernizationii of jijjiiruu of qaroomuuf of fakkeessanii kanaan jalqabu. Osoo takka jalqabnaan waan suusii namatti fidu waan qabuuf wanti kuni dhaabuusa baay'ee ulfaata namatti ta'a. Saboota rakkina baay'ee namatti fida jechuudha. Kan akka Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa keessatti dhiirrisi durbisi inuma xuuxu. Dur immoo biyya yeroo turre yooma Finfinnee kana dhufnee argine malee dubartoonni yookaan durboonni hin xuuxani. Amma haalli qabatamaa jiru maal fakkaata Dooktar Amsaalu? Dubarri badaa xuuxaan jirani garuu yeroo ammaa kana akka durii miti ifatti bahanii amman xuuxaa jiranis argamaa jiru magaalaa guddaa akka Finfinnee fa'aa kanatti. Dubartoonni gizee isaan xuuxaa deeman arguu hin dandeessa. Garuu akka biyya Ameerikaa biyya Awurooppii sanaa miti. Rakkinni timboon fidu waan guddaan tokko ikonomii irratti maaliif nam tokko xuuxuu qabee suusii waan itti ta'uuf yeroo hunda isa barbaachisa. Kanaaf waan hunda hafa malees wantitti sana dhabuun barbaadu yeroo hunda wantitti sana argachuu waan qabuuf waan argate hunda isaa isarratti fixaa. Kanaaf timboon guddina nama baay'ee ni miidhaa. Jireenya namaa irratti jireenya hawaasaa irratti guddina hawaasaa irratti rakkina guddaa fida. Guddinni hin jiru ijoollee isaa barsiisuu hin danda'u of jijjiiruu hin danda'u namni akka kanaa kun keessumaa namni miindaa gadi aanaa argatu rakkina guddaa irra akka ga'u agarsiisa. Dhaggeeffattoota keenya marii kana wallee kana boodatti deebina. Qamar Yesuuf hedduun galateeffadha. Fayyaa namaa irratti rakkoo akka fidu kan ibsame tamboon yookaan sijaaraan keemikaala akkamii of keessaa qaba? Dooktar Amsaaluu Baqqalee kan jedhu. Keemikaalli timboo keessa jiru waa hedduudha. Akka qorannoon godhametti gara keemikaala 4,000 olitu keessa jira. Kana keessaa gara 100 ol an ta'anii keemikaalonni keessa jiran qaama namaa irratti rakkina guddaa geessisuu danda'u. Keessumaa akka guddaatti argaman nikootiin jedhamudha.
suusii nama qabsiisa. Kanaaf namni yeroo hundaa timboo kana barbaadanii biraa kaarboon monoksaayiidii fa'aa qabaa. Naatiriik oksaayidii ni qabaa. Haayidroojin saanaayidii ni qabaa. Arsenikii ni qabaa. Waan hedduu of keessaa qabaa. Keemikaala kaarsinoojiin kaanserii namatti fidanii hedduu of keessaa qaba wanti kun. Keessumaa yeroo dheeraaf yoo tuutee lammaffaa immoo baay'ee yoo tuutu ta'ee rakkina baay'ee namatti fida. Tamboo xuuxuun somba duwwaa hubamoo qaama namaas? Qaama namaa hundaa inni tuuqas tamboo xuuxuudha. Akkuma itti waan guddaan rakkina sombaa irratti maaliif hanfeenus karaa sombaa waan ta'eef dhibee adda addaa sombaa irratti ni fida. Inni guddaan kaanserii sombaa harka 85 handhuufuu simboo faan wal qabateetu. Kan biraa immoo ujummoon qilleensaa yeroo dheeraa yoo simboo kana tuute inni dhiphata. Sababoota dhiphatee namichi hafuura baafachuu hin danda'u. Hafuura facitee oksijiinii irra akka ta'u ta'a jechuudha. Sombaa bichaa miti kaanserii adda addaa. Kaanserii afaanii, kaanserii garaachaa, kaanserii marrimaanii kana hundaa ni fida. Kan biraa immoo dhibee onnee faana wal qabatee isa dhiiga baatu waan dhiphisuuf onnee irratti rakkina guddaa ni fida. Kan biraa salphaanumatti lafeen nama cabuu danda'a. Inni kaan immoo takka afaan namarree ni madeessa. Yoommoo wanta sana dhabanii namoonni isa tuuxan yeroo dheeraaf of jibbuu takka hin duutuu irra bashamuu waan akka kanaallee namatti fida. Namoota dhibee asmii qabanis immoo dafee akka inni ka'u akka inni hin fayyiniin godha wanti kuni. Namoota dhibee garaachoo qaban irree madaa'oo qabaate wanti kuni madaan sun akka hin fayyine dhibee namatti fida. Walumaa galatti nadheenota warra simboo kana xuuxuun irratti immoo akka isaanii dhallarree gochuu danda'a wanti kuni. Sagalee namarree akka inni furdatu akka inni jijjiiramu godha wanti kuni. Maleefi waan suniin hujummoon qilleensaa karaan qilleensi dubbatee darbee namni dubbachuu danda'u suni miidhamaa hin duutaa isa booda irree miidhamee takka kaanseriidhuma hujummoorra namatti fidaa sagalee namaa isin jijjiiraa ammas immoo ganama jarreen simboo kana xuuxan yeroo hundaanii qufa'u waan akka kanaarree ni jira. Akka qorannoon tokko agarsiisutti rakkinni guddaan ga'uu hin danda'u dubartoota ol keessumaa dubartoota ulfaan irratti rakkina guddaa geessuu ni danda'a. Inni tokko ulfisaa iddoo malee ta'uu danda'a. Gadameessa keessaa ala nama yoo ajjeesuu ni danda'a. Opereeshinii barbaada. Keessatti guddinni mucaa sanaa inni xiqqaataa. Lammaffaa obbaati pilaasentaan iddoo malee ta'a. Takka doomin cufa karaa mucaan dhalatu sana cufee achirra ta'a. Waa mucaan ciniinsuun qabu dhiigni dhufuu danda'a. Wayidamoo isa durayyuu otoo ciniinsuun hin gahin iyyuu dhiiguu danda'a. Takka immoo otoo mucaan dhalatee gadi hin bahin obbaatiin sun gadameessarraa gad dhiisee dhiiga fiduu danda'a. Dhiigni isaarree takka dhaabachuun fiduu ni mala nama rakkisuu danda'a. Nan biraa rakkinni inni fiduu bishaan obbaateen jedhamu. Bishaan bubbee yookiinis immoo amniotic fluid jedhamu sunirree otoo ciniinsuun hin gahin yaa'ee mucaan jiraachuu hin danda'u. Yeroo malee dhalachuu danda'a. Sa'a 24 keessatti dhalachuu baannaan rakkina fida. Biraa mucaan irree jiidhi isaa ta'uun guutiin irree dhalachuu ni mala. Takkas immoo ulfirraa bahuu danda'a. Kuni rakkinni timboon dubartoota ulfaan irratti fidudha. Kanaaf dubartoonni ulfaanii amma danda'ametti timboo xuuxuun qabanii yoo xuuxu ta'es otoo ulfaa'een dura timboo sana dhaabuu qabu. Gaaffiif deebii kana torbeetti fufna. Dooktar Amsaaluu Baqqalee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffannaa kanumaan kan har'aa xumure an jaallanne gammadaati nagaati. Qophii keenya toon raawwatiin matoota oduu har'aaf qabnuun si yaadachiisa. Walta'umsi qaamota adda bilisummaa Oromoo gidduutti taa'amee akka isaan gammachiise namoota hedduu yaadanuu kennaniin ibsan. Mootummaa Itoophiyaa fi qaamota mootummaa Itoophiyaa deeggaran lagachuun biyya keessatti itti fufee jira. Akka oduun nu ga'eetti magaalota gurguddoo Oromiyaa adda addaa keessatti namoota mootummaa Itoophiyaa irra goranii barattoota Oromoo miidhanirraa bituu fi waa gurguruun akka lagatamee jiru oduun achirraa nu ga'ee ni ibsa. Gama kaaniin Jimmaa fi Midaaqanyitti barattoota Oromoo adabuun itti fufee jira. Ummati garuu diddaasaa bifa adda addaatti jabeessee akka itti fufe oduun achirraa nu ga'ee ni addeessa. Qophiin keenya har'aa kanuma nagaan nu bula.